dogongorri isaan uumane dogongora xixiqqaadha. Maaliif yeroo kanatti maayikiin nama baay'ee ummata hawaasaa sii kana bira beekamaati. Nama baay'ee ummata hawaasaa sii kana biratti beekamtillee qabu. Dhaggeeffadhu sagalee tana sirriitti. Dhaggeeffadhu firaankii kan taane jira. Nama yeroo duraatiif jaaladhe waan natti hin bilbiliin. Argitee laali firaankiin akkaataa qabdi. Saayitii itti firaankii dalaganii jira. Saayitii itti firaankii kana hojjetanii jira. Sigalee akkanumaan firaankiin taatu obboleeyyan dhaggeeffadha. Haa taatu firaankiillee aadoon kee rakkoon qabu nuti dantaa irraa qabnu. Garuu sagaleen isiin ittiin firaankii hojjette kun isirraan tolu. Dhuguma na amana. Miciyoon tun fira qabdi. Aalii qabdi. Haadha qabdi. Abbaa qabdi. Dhaggeeffadha. Haati sii sagalee sii tana dhagahuu dandeessi. Abbaan sii sagalee sii tana dhagaa. Akkuma keenyatti dhaggeeffadhu. Ayyii bara jaalaltii irratti firaankii dalaguu deemaaniin jettu. Dhaggeeffadhu. Sagaleen sii tun deemtee haadha bira geessi. Jaalalaan gaafa miciyyoon tun akkana taate jettee haati sii dhaggeeffadha. Dhugaan isin himan wallaahi. An arrabsuuf isin deemu qeeqaatiin jira malee isirraa isin taa qabaaddeeti miti. Isaan arrabsin waan takka waan isaa fiduun qabu. Arrabni bu'aan qabu. Siniif hin dhaggeeffadha. Garuu haati sii sagalee sii tana gaafa dhageessi. Mee isin normaala isin warri amma xixiqqaan kun feemasaa hin ta'in amma xixiqqaa hin beekamne hin ta'in. Mee jaalallee kee tokko wal dhabi. Jaalallee kee tokko wal loli. Boo'insa keessan ati dubbooda deebitee eega miira keessaa baate gaafa dhageesse maaltu si dhaga'ama gaafa obbolee qaadimaa keetiin takka abbaa mana keetiitiin wal loltan walitti aartan imimmaan bubuufta ni boocha sagaleen teessa yoo waraabamte ati deebitee sagalee keessan eega miira keessaa baate yoo dhaggeeffatte maaltu si dhaga'ama? Maaltu si dhaga'ama? Dhugaa rabbii wallaahi if jibbita siif nama dhaggeeffadhu. If jibbitee isuma sanuu qaanfatta. Sigala isuma sanirraa fagaatta. Akkamitti akkana na godhee akkamitti na boochisee imimmaan kanan ganarraa bu'u maal eegaa jetteeti miira keessa galte daranuu sagalee siisan dhaggeeffatte. Okay, haati maayikiidha. Takka abbaan maayikii takka afirri maayikiidha. Sagalee tana akka nama tokko yoo dhaggeeffatan maal jedhan? Dhaggeeffadha. Maal jedhan? Firaankiin beeku yaa kee warri biyyaa dhaggeeffadha. Haadha abbaan sii firaankii waan isin taateen beekan. Dhugaan isin hin jaa. Sagalee tana dhaggeeffadha. Qalbitti mee dhaggeeffadha laala. Nama yeroo duraatiif jaaladhe waan natti hin bilbiliin. Argitee? Okay, sagaleen tun maal si dhageessifteeti? Haadha faadhee natti hin bilbiliin. Nama yeroo duraatiif jaaladhe waan natti hin bilbiliin. Gartee? Hayyee haati si yaa dhageessu. Jaalalarraa miciyoon sii gaafa miira keessa galtee akkana ijjite akkana booche maaltu haadha sani dhaga'ama mee akka nama tokkotti? Please mee akkamitti isin akkamii yaaddan? Arrabsuufii miti. Arrabsuudhaan waan takka irraan hir'isuu waan takka illee hin fiduufan. Garuu dhugaa iyyoo kana jaalachuusii baga jaalattee baga wal jaalatan. Garuu jaalala isaanii tana takka dafanii ni kaa wal godhatu. Takka miidiyaa irraa nurraa gabbu'uu ni jaalalaan. Akka nama tokko kabajaa nama isaan gaafadhuan. Kabajaan isaaniin gaafadhu takka miidiyaa kanarraa gabbu'uu ni jaalala isaaniitiin. Takka ammoo wal ni kaa godhatu jirri kun. Lamaan kana ala tabiraa keessa wal galchaa deeman. Piraankii hojjenna jaaniiti. Piraankii hojjetan tana keessatti saba kana biratti if jibbisiisaa deeman. Saba kana biratti if jibbisiisaa deeman piraankii jaanii. Amma gaafa maayikiin nama guddaadha. Maayikiin nama miliyoonni hordofu. Nama miliyoonni gisiifatu. Gaafa miidiyaa irraa piraankii jettee imimmaan kana qaadimaa kiyya nama duraa jaaladhe jettee dubbattee iyyite. Wallaahi hawaasni dhugaasa. Hawaasni dhugaasa dhaggeeffadha. Hawaasni keenya kuni waan afaan sii kanaa bee malee waan lamuu isiin deebitee piraankii jette saniin dhaggeeffatu. Dhugaan isin hima dhaggeeffadha. Wallaahi takkituma amma isiin boochitana malee lammaffaa deebitee piraankii gotte irraan fuudhan. Irrumaa'uun dhagaaniin isiniin jaa. Wallaahi dhugaan isin hima dhaggeeffadha. Hawaasni hara bira yaada. Hawaasni hara bira fudhata. Hawaasni ammaa kun hawaasa durii miti. Hawaasa waa barate osoo hin ta'in hawaasa bubbeeti hawaasni amma jiru kun. Hawaasa qilleensaati dhaggeeffadha. Wallaahi hawaasa bubbee hawaasa qilleensaati hawaasni amma jiru. Girrisaa nama hordofu kuni girrisaa qalbiin fayyaa qabu miti. Girrisaa mataan deemee fi girrisaa mataan baafatee fi girrisaa sa'aatii takka qofa waa daqiiqaa takka qofa waa dhaggeeffatee waan daqiiqaa takkitti san fudhatee deemeeni miidiyaa kanaan girrisiisu laa. Dhugaan isin hin jaa wallaahi. Waan takkitti amma maayikii fi ibsaan dubbatan. Ta duraa san fudhatan malee ta boodaan dhagaan.
ittuun dhagaamtu tabooda waa takka keessa namni dhaga'u hin jiru waan maayikii fi ibsaan dubbatan ta duraatan malee lammaffaa irratti wanni isaan dubbatan hin dhagaamtu naamana piraankii miti haadha piraankii hojjedha piraankii miti aayyoo piraankii dalagaa jarana wauma isin takkitti hojjettanii dhaggeeffama malee lammaffaa wanni isin deebitanii piraankii dhigatan hin dhagaamtu mi amma deebitee yoo piraankiidha ja'anii piraankiidhaa isaan piraanka hojjennee jaansanii deemaa fidame mee eessa jirti ayyee hin jirtu jaran. Yoo yaa nagaan isiniif haa ta'uu kabajamtootaa fi hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaan qaba galata waaqayyo. Egaa dubbiin makii fi ibsishaa fi haati faaxee guyyaa kaleessaa halkan piraankii jedhanii isaan hojjetanii. Egaa sagaleen makii ciccittee bakkee isiin boossetti bakkee isiin illee ani yeroo awwaalaatiif namaan jaalladheedha. Jettee isheen dubbattee sagalee isii bakka sana qufa kutanii baay'ee takka irratti haasa'aa jiranii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf nuti yeroo itti waan takka goonu boru maaltu ta'a boru wanta takka nurratti uumamaa boru wanta adda addaa nurratti hojjetamaa jennee hin yaannu. Haa ta'u malee immoo namni jaallate ija hin qabu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ija hin qabu namni jaallate. Oduma wanna fedhe godhanii oduma wanna fedhe jedhaniini dhugumaan jaalalaan qabamtee jaalala keessa jirta yoo taate waan gootullee waan dhiistullee siif hin galu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo kanatti dhugumaan makiin jaallattee jirti yoo taate waan barbaadde yoo jette waan barbaadde yoo gotte homaa isiitti fakkaatu. Garuu immoo gaafa wanti kun yookiin rabbi hin fidiniitii milkaa'uu baatee akka carraa ta'ee wanni kun hafee hedduu takka itti dhaga'ama jechuudha. Seenaan har'a isiin goote kuni hojiin har'a isiin hojjetaa jirtu kuni hundi isaa tsatsattee keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Gaabbitee keessaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Wantoota darba hundumattuyyuu gaabbanii keessaa bahuun hin danda'amu. Walaakin hanga danda'ametti osoo of qabanii gaariidha. Garuu yeroo itti amma atattama kanatti keessa jaalalaatti itti jiran kana namatti fakkaatu namatti mul'atu wanti ta'an hundinuuyyuu waanuma gaarii namatti fakkaata waan hamaa soo ta'e waan gadhee soo ta'e waan bareedduu namatti fakkaata waan hamaa soo ta'e waan gaarii namatti fakkaata jechuudha. Kanaafuu walaakin makiin iddoo kanatti akka isiin piraankii gochaa jirtu argitee jirti jechuudha. Already isin irratti deebistee piraankii hojjechuudhaaf akkasittiin haasofte malee piraankii hin taane jechuudha. Makiini immoo dhugaadhumaan miti kan isiin akka boossee godhatte dhugaadhumaanii miti jechuudha. Dhufee sarchi godhee ilaalee itti viidiyoo duraanii keessatti yoo dhaggeeffattanii jiraattanii sarchi godhee ilaalee tananii akkasiin piraankii godhaa jirtu natti beekamee argeetinini akkasittiin isii faana haasa'edha kan isiin jechaa turte. Soo ijoollee baay'een immoo waan biraatidha kan isaan jechaa jiranii dhugaadhuma makiin piraankii taatee akka boossee akka haati faaxee ibsaa jaallattee dhugaadhumaan jaallattee bakka akkasittidha kan haasa'aa jiranii. Soo in ulfaata jechuudha namni osoo gadi fageessanii wanta achi keessatti jedhamee hin beekin hin argin waa baay'ee haasa'a namni hedduu takka nama ajaa'iba dhugaa rabbii hin beekan dhugaa bara kana.